Sine hin gorfamtan isinitti himne nurraan fudhattan akkana godhaa jenne hin gootan Oromoo ta'a jenne ta'uu diddan Oromummaan an Oromoo jechuun ni kan qabu warra jiran ani Oromoodha yoo ofiin amma jedhe Oromoo ta'uu hin danda'u. Fakkeenya waa takka isin gaafadha amma isin muslima jettanii nam tokko muslima ta'uu maa inni jedhan muslima jechuun maali? Ijoollee bilisiginnaatiin jira muslima jettaa ani muslimaa jetta muslima ta'uu kee akkam ibsita? Shari'aan rabbii namni salaata guyyaa takka dabarse muslimaa mi jedha. Namni salaanne muslimaa mi jedha. Ila kana bar isin ani Oromoodha jettan Oromoo ta'uu ni kan qabu jedhan Oromoodha jetta ani muslima jedhan salaatu hin ta'u kuni muslimummaan osoo hin salaanne alatti hin dhuftu muslima ta'uun kee salaatuudha tanuma wanni garaagarummaan muslimaa fi kiristaana jedhamuuf nam tokko ani muslima jedhaa yoo hin salaanne akkamitti muslimaati? Guyyatti yeroo 5 salaata salaata 5 guyyaa salaatu kana keessa salaatuma takkan salaatu ani muslima jetta muslimummaa ta'e akkamii ibsuu jirta? No Oromummaallee akkasii fudhachuu qabna nuti. Namni an Oromoodha ofiin jedhu waan Oromoo fa'aa hundalayne Oromoo miti. Isinii galee akkuma islaamummaa sanii fudhachuu qabdan dubbiin Oromootu ni dubbii jabduu jedhan. Oromoo ta'uun afaan Oromoo haasa'uu miti. Daqiiqaa takka warte. Amma dhukkee walirraa kaafnu walitti gadi baana. Sheerii godhuun dagatina. Ani Oromoodha jedha Oromoo maan godhu. Ani Oromoodha jedha Oromoo balleessa. Ani Oromoodha jedha Oromoo ajjeesa. Kuni Oromoo miti. Oromoon amma nama akkasii dhiisee jira. Isinii galee waan jedhee yaadattu Jawaar Muhammad. Waan inni jedhee yaadattu nuti bar dubbii namni jedhee lafan buusu nu gaaf tokko biyya kam ta'een beenu ijoolleen lama alaabaa qabatanii ijoolleen didiqoo umurii isaanii waggaa 4 akkasii waggaa 5 akkasii alaabaa kana qabatanii alaabaa manufadhu kana kararra deemaa jiru. Kanu duubaan dhufu kanaa taraa jedhe dhugaadha. Har'a hattuu gantuu qulqulleessaa jirra barnu. Nuti anarra waan ifaajaa jiru kana warri na duubaan dhufe wallahi billahi Oromummaa tana biratti jecha takka dubbachuu hin dandeessu. Jecha takka. Dhaloonni nu duubaan dhufu dhugaa isinitti maan. Warri nu duubaan dhufu warra yoo ati muuziqaa Amaariffaa biratti bante gurra sirraa muruu dhufaa jira. Dhugaa isinitti maan. Isinarra Tigree dhageeffattan. Amaariffa dhageeffattan. Achi tartanii afaan Oromoo biraa afaan biraa dhageeffattan. Ganaa namni yoo isin muuziqaa Amaariffumaan dubbatu. Afaanuma Amaariffaa muuziqaa magaarii yoo ta'u amma isin muuziqaa nama Oromoon jibbu muuziqaa teedit suumaa kenna. Suumaa kenna raaf. Dhageeffatanii isin amma namni muuziqaa teedii dhageeffatu xilaata keessanii ganaa namni Amaariffa dhageeffatu xilaata. Ijoollee nu duubaan dhufaa jira warra har'a dhalataa jiru dhaloota qubee ka ganaa nu duubaan dhufu kana Oromummaa qulqulluu jaratu fidalaa nama jecha takka waan badduu waan Oromoo dubbate boksinnaa xiffi bichaadha. Funyaan keessa itti galchanii asii ollaanii asii gaggargalchanii mataa lafa dhaabu. Gana kun dhufaa jira bara. Kun dhufaa jira kana eenyutu dalage Jawaar Muhammadu dalage. Isallee warra isa duraatti leenjise inni nu leenjise warra amma iyyaa jiru kana anarraa kaasee dhaloota qubee warra qeerroo fiin jedhu kana ijoollee umuriin isaanii waggaa meeqarraa waggaa 10 irraa kaasee haga waggaa 34 jidduu warra jiru achi olis ka jiru kana walitti qabee namni takka godhee Oromummaa nu barsiise Jawaar Muhammadi an nama biraan beeku. Isinii gala kanaafi nuti sammoo fakkeenya taanee warra nu duubaan dhufuuf Oromummaa qulqulluu kennuufi qabna. Har'a waa takka fudhaa mee naannoo Tigraay dhaqi. Ummata Tigraay muuziqaa afaan Oromoo dhageeffatu agartaa? No sabboonummaa qaban. Naannoo Amaaraa dhaqi Gondar Gojjam keessa muuziqaa afaan Oromoo takkan banamu. Amaariffa isaanii qofaan dachii sochoosu. Finfinnee dhaqi achi tarii magaalota Oromiyaa kutaa 11 keessa deema Amaariffa marattu ganda maraa kana godhata. Muuziqaa Amaariffa kuni tokkoffaa wallaalummaa kenna. Kanas uf keessaa baasuu qabna. Oromoo qulqullina eega barbaanne artistii qabna weellistoota Oromoo kumaatamaan qabna. Maaf muuziqaa Amaariffaa dhageeffannanu? Maan nu godha? Dhageeffachuu hin qabnu. No never. Gonkumaan barbaachisu. Akkuma ummanni Amaaraa muuziqaa ofiitiin boonu nutis muuziqaa kenna muuziqaa afaan Oromootiin sirba kenna sirba afaan Oromootiin aartii teenna guddisnee afaan Oromoo kennaan boonuu qabna. Dhugaa isinitti ma Tigraay deemi afaan Oromoo takkan dhageessu. Itoophiyaa sitti hin fakkaatu. Muuziqaa Tigraay malee muuziqaa afaan Oromootiin sirbamu Tigraay keessatti sirbamu. Naannoo Amaaraa keessattis muuziqaan Amaariffaati malee afaan Oromoo weellisaa kenna Caaluu Hundeessaa kabajamaa jaalatamaa artistoota Oromoo warra har'a nu dhiise fakkeenya Caalaa Bultumee faa kaleessa dhageettii qaban har'a ammoo jiran 0. Jarri kuni kaleessa
artistii beekamaadha akka caalaa bultumee waa'ee master pilaanii sirbaa turani isa deebisee jomboo joote ummata kanan dhageeffatu naannoo amaaraa keessatti gondareef gojjam muuziqaa isaanii dhageeffatanii iskittaa akkana godhe gadi dha'u malee afaan oromoo takka namni gondareef gojjam keessatti dhageeffatu hin jiru isinoo oromiyaa kutaa 11 keessa yoo deemtan hundi isaanii maal dhageeffatu afaan amaariffaa dhageeffatan kuni maal ta'uudha sirna naafxanyaa kaleessa isiniif ansantu haga ammaa dhuka keessaa isin hin bayinii jechuudha nazzaftanii vaayirasii kana onnee keessanirraa nazzaftanii yookaan mana yaalaa isin finnee onnee keessan guutuu nazzafuu qabna dhugaa isinitti maa akka sirba afaan oromoo qofa dhageeffattan akka weellee afaan oromoo qofa dhageeffattan oromoo taatee miiliyoonni 60 osoo aartii afaan oromoo qofa dhageeffatte aartii keetis hin guddifta artistoota teetis hin guddifta oromummaa keetis hin kabachiifta maaf achi tartee amaariffa dhageeffatta isinii gala akkanatti nu caalan sabni kun lamaan wanni yeroo mara isaan nu bulchaniif sabboonummaa keessatti qabu astaranii muuziqaa keenan dhageeffatan sirba afaan oromoon dhageeffatan sirba ofii qofa dhageeffatu tigraayis yoo fudhattan amaarallee yoo fudhattan amaariffa qofa ummanni amaaraa kun har'a amaara akka tabeeytanii min iyyaaluu nu jedhaa rama gurbaa jazbaa tokko yoo laalta badla kolfisiisu gizee takka wallaahi kolfa maal jedha beeytanii amma dubbiin itti jabaate yeroo nu amma bakka imbaasiititti dhaynee rabshaa goonu kana min iyyaaluu nu jedhan amaariffa kana awaan nu haasa'u nu hin beekanii afaan oromoo nuti ammoo afaan isaanii hin beeknaa garuu bareeda garuu sirba isaaniitti fayyadamuu hin qabnu afaan amaariffaa beekuun siif gaariidha har'a jarri waan nu haasofnu wallaalanii dormeecharii godhanii afaan oromootitti hiikuu yaalu anarra waan ummanni amaaraa dubbatu namni naa hiikuu hin jiru ufii kiyyaa hiikkadha kanaafu sirba ammoo achi tartanii sirba jaraan dhageeffatina sirbi keenna guute yoo artistoonni kaleessa nu qaban du'an ka dhufutu nuu dhufa kanaa nuu sirba kama sirba addisii nuu dhufe yookaan kama duraanii jaraa san dhageeffanna malee sirba tigraay sirba amaariffaa rabbii jedha dhiisa ilmaan oromoo kutaa 11 keessa jirtan kuni dhaamsa kiyya isa jalqabaati yoo kana goone bilisummaan arganna yoo kana goone oromummaa teennas akka daa'imaatitti nutti mi'aawuu dandeessii jechuudha kanaafi saba kana lamaan irraa fakkeenyaa fudhannu akkasitti deemna sheerii godha ergaan kiyya kabiraa maali itti aansee akkuma mata duree isin irraa barreesse kanatti mootummaa Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti jechuudha rakkoo guddaatu deemaa jira rakkoo guddaa anama maal dhaamuu barbaada qeerroon biyyaaf qopheessaam qeerroon biyyaa yoo ittiin geette am Tigraay lammaffaa cabsee Itoophiyaa cabsee deebi'ee nu bulchuu hin qabu uf qopheessuu qabna nutis jalmarroo biras dhaabachuu qabna ulmaan oromoo qeerroo sabboonummaa qabdus ijaaruu qabna Abiyyiin Ahmad har'a walgayiitu jira beekanii federeeshiniin Itoophiyaa sabsaba jira walgayii kanarratti yookaan mootummaa Tigraay filannoo dhaabsisuudhaaf wanni akkasii yaalamuu danda'a mootummaan Tigraay akkuma isin argitan san labsii baasee jira Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa jedhe filannoo kana dhaabuudhaaf yookaan waan akkasii yaadu taate lola labsuudhaa jedhee jira Dabratsiyoon sabboona Tigraay qabdu jechuudha la sababa isaa dabarsee hin kennine maal jedhee yoo filannoo kana dhaabaa kanuun jedhan taate lola labsuudha mootummaan Itoophiyaa jedhee jira maal isiniin jechuu barbaada uummanni Oromoo uf qopheessaa amma uf qopheessaa gizeen geettee jirti amma gizeen geettee nuti Abiyyii waliin loluun ta'in Abiyyiin loluuf qophaa'uu qabna isinii kala Oromoo Abiyyii waliin lollee Tigraay cabsuu osoo hin taane Abiyyiin lollee Abiyyii cabsuu qabna wanni nurraa eeggamu kana wannummaan nu barbaannu Tigraay fi Abiyyii jidduutti lollee haa ka'uudha yoo sodaatee mootummaa Tigraay dhiise mootummaan Tigraay biyya ta'ee jira ciqiciqii tokko malee cite rakkoo tokko malee biyya ofii godhatee jira maali wanni amma dalagamaa jiru waan dalageeritanii Dabratsiyoon ummata isaa Suud Arabiyaa keessatti ukkaanfamee hidhamee darramaa jiru xalayaa barreessee mootummaa Suud Arabiyaatiif baqattoota tiyyata achitti dararamaa jirtu mootummaan Itoophiyaa yoo hin barbaadin nama kiyya simachuudhaaf qophoodhaa nama kiyya keessaa calaltanii keessaa baastanii akkanaa ergitan ka jedhu xalayaa barreessee jira maal jechuudha kun namichi kun amma biyya ta'uu isaa of agarsiisaa jira mootummaa tokko ta'uu isaa of argisiisaa jira akka biyya ofii walaba godhee akka siyaasaaf warqii Eertiraa amma mootummaa Eertiraa ta'e kanatti osoo laala mootummaa Itoophiyaa tokkoon hin mari'anne baqattoota tiyya naa galchii maree jira Dabratsiyoon ilma ilaalaa jiran sabboonummaa akkanaa kana maaf hin qabne nu Shimallis Abdiisaa maan nu godhaa jira nu balleessaa jira Dabratsiyoon ammoo maal godhaa ummata isaa hamilee isaa kabachiifaa jira ijoollee isaa ta Suud Arabiyaa keessa dhumaa jirtu ta'oo ifixaa jiru ta'achitti beelaan cinqaa meeqa keessa galte akka mootummaan Suud Arabiyaa ijoollee isaa gara biyyaa erguuf xalayaa mootummaa Suudiitti barreessee jira jechuudha mootummaan Tigraay kun kana jechuun maali Tigraay biyya ta'aa jirti jechuudha Tigraay walabummaa labsachuu deemti jechuudha filannoo booda kanarraa noo gaazexanyoonni addunyaa warri daawwattoota taazaabii maalii jedhan kuni achitti saafaramee jira akka jiruun argitanii achi deemaa jiran faranjiin kuni taazaabii ta'uudhaaf miidiyaadhaan waan garaagaraa gabaasuudhaaf filannoo Tigraayitti qophiin guutuun xumurameera amma nama meeqatu achi jira gaazexaan biyya faranjii irraa dhaqanii ilaala
kana guututu dalagame boonsaa jechuun mootummaa sabboonaa jechuun mootummaa kanaati bayyasi yoo gurri si duude maayini kana caala kamiyya gurra nazzafadhaa koottaa jalqaba gurri keessanillee yoo guurii qabaate dhaga'uu hin dandeetta maaliifi gurra keessan xalchaa bareechifadhaa ganamaan koottaa dhiifama walii qeerroon ta'e namarti keessan yoo nama kana caala iyyuu hin danda'u beeytani yoo sagalee guddiftuu qabadhu naan jettan malee hangana caala iyyuu hin danda'u sagalee nama jedhu jira kanaafi wanni nurraa eegamu maali amma lolli bilchiginnaa fi mootummaa Tigraay jidduutti ka'uuf deema kijibaa miti dhageeffadhu yoo kijibaa miti wanni kijiba jedhu hin jiru amma wanni kijiba jedhu hin jiru nuti dhugaa malee kijiban dubbannu dubbiin kijibaa taree jira waytii wasoban taree jira amma wanni nu dubbataa jiru waan dhugaati mootummaan Tigraay Abiyyiin Ahmad jechu yoo ka filannoo kanarratti waan tokko dubbatee Tigraay akka filannoo dhaabu ka yaalu taate lola labsuudha ka jedhu mootummaan Tigraay qophoo isa barbaachisu xumuree jira jechuudha maal gochuudhaaf dhukkee Abiyyi irraa kaasuudhaaf addunyaan maaliif dhoorgite Jarmanii nama biyyi nu keessa jirru tuni ummata isaa akka gara Itoophiyaan deemne dhoorgitee jirti ummanni isii akka gara Itoophiyaan deemne dhoorgitee jirti ummanni addunyaa kun rakkoo beeka mootummaan Eertiraa kanaan dura maal dabbate gara Oromiyaan deeminaa jedhee ture rakkootu jira har'a maal dalaguu jira federeeshiniin marirra jira mariin itti jiran kun maali Dabratsiyoon filannoo akka hin geggeessine yookaan mariin har'a geggeeffamu kun kan waa dhufu taate rabbiin isin agarsiisa waa wal godhan ana isinitti hin fakkaatin ilmaan Oromoo isinitti hin fakkaatin ta harka qullaa dullaadhaan hudduu keessa rukutan ta harka qullaa dullaadhaan mataa cabsan ta harka qullaa qawwee itti gadhiisanii ajjeesan no Tigraay jechuun akkasuma yoo mootummaa Abiyyi irraa waraanni kuma dhume Tigraay irraa illee kumatu dhuma akkasi har'a nu nama keenya qofa dhufe malee waraanni mootummaa namni du'e jira waraanuma mootummaa keessaa nama tokko ajjeesee jira qeerroon hin jiru yooma jiraatee iyyuu dullaan tumee ajjeese malee itti rasaasatti dha'ee ajjeese hin jiru har'a mootummaa Tigraay fi Abiyyi jidduutti lolli ka'u lola qallaalii miti yoo waraanni Abiyyi namni kumni tokko dhume waraanni Dabratsiyoonis namni kumni tokko dhumuu danda'a walqixa dhumuu danda'an mumkin Dabratsiyoon mo'achuu danda'a mumkin Abiyyiin caaluu danda'a hin beekamu garuu lolli jara lamaan jidduutti ka'u lola Oromiyaa keessaa kana isinitti hin fakkaatin kama qeerroo ta'een harka qullaa garaa irra garagalchanii jalatti irratti dubartoota ta'een harka qullaa duubaan dhaabatanii dullaan abbaa itti tole fuudhanii manaa baasanii gubbarraa ajajni gadhu fedhanii mataa dhaanii ajjeesan kana hin dalagu amma booda gaafa guyyaa afurii kana yaa rabbi jedhaa jiraan yaa rabbi maaluma na orgisiifta yaa rabbi maaluma agarra waan akkamtu as deemaa jira waan akkanaa qofatti jirra abjuun keessan kana qofa ta'uu qaba maal godhuu qabna nuti qeerroo nuuf qopheessuu qabdan maal gochuudhaaf Abiyyi loluudhaaf Abiyyi irratti dhukaasa banuudhaaf jalmarroo waliin taatanii Abiyyi cabsuudhaaf akkasuma garaagaraan itti ukkaamsine Abiyyi kana dhukkee irraa kaasuu qabna kuni mootummaa naafxanyaati kufuu qaba Oromoo bakka hin buutu oppodiyoon piippiin kun jechuudha piippiin sirna naafxanyaati Oromoo nama takka isa keessaan qabu homa takka isarraa hin arganne homaa nuu hin godhu si baasaa siin jedhe bar agriin ergin hin haqqisin Abu Shaklak Abu Shaklak shaklatiya zari Abiyyiitii mire way daqiiqaa takkasiin kennu wallaahi wa qasaman billaahi daqiiqa ma takkasiin kennu agrii erginaan daqiiqaa takka laal maannaa gootama maannaa goota yaa bilchiginna maannaa goota ma takka naan gootaneera ijoollee Oromoo kumaatama qaba qeerroo jira boo qeerroo jajjabe Oromoo qulqulluu qabnanu samii seenaa warra jala deemtanii haqqiftan dhaqaa taayyee jala dhaqaa taayyeen jegna kenna jedhaanii dhaqaa caayyee goota kenna goota Afrikaa jedhaan dhaqaa taayyee jaja Angaasaa jaja Kaabuttaa jaja Mustafa Jaarraa jaja Abiyyi Ahmad jaja anaa miti an Oromoodha ani Oromoodha nan jajina asis dhuftanii nallaalina abdii isinirraan qabu isin hin barbaannu nu ta akka teessanii tana nazzafnee Oromiyaa keessaafis bakka jirtu maratti hin baasna yeroo gabaabduu qofa nu fudhattu sini gale kanaafi amma gaafa lola kana Abiyyi yoo akka jedhamu kana mootummaa Tigraay filannoo dhaabsisuudhaaf kayaalu taate carraan jarri qaban lola qofa carraa lolaa kanatti fayyadamee maal godhuu qaba Oromoon Abiyyi irraa dhukkee kaasuu qaba mootummaa Tigraay hin tu'inu Abiyyi nuti aangoo itti kennine harka kennaan mootummaa Tigraay cabsine qabsoo Oromoon geggeessan qabsoo jayyoonni teenna akka Jawaar Mohammad geggeessaniin ka akka Baqqalaa Garbaa geggeessaniin ka akka Maraaraa Guddinaa geggeessaniin Oromoo kutaa 11 keessatti nama kuma meeqa itti gabbarree isin Oromoodha jedhanii biyya tana ceesisaa jennee itti kennine har'a waan Oromoon qabdu guutuu nu jalaa balleessan hayyoota nu qabnu guutuu hidhatti guuran mee yaa Oromoo soodaree fudhadhaame iddoo qabeenya Oromoo soodaree obbo Dinquu Dayyaas qabeenyi isaa maal fakkaata har'a soodaree maal fakkaatti kana mootummaan Oromoo Abiyyiin Oromoodha
Abiyyiin naafxanyaa qulqulluudha nuti mootummaa Tigraay waliin dhaabannee isa cabsuu barbaanna. Dhugaa isinitti himaan namni biyya keessa jirtan lolli ka'e taanaan isin Abiyyiin loluu qabdu Oromoon. Bakka jirtu mara hin beeytan isinuu namni har'a isin ajjeesaa jiru Tigraay miti. Namni har'a isin balleessaa jiru Tigraay miti. Namni har'a isin fixaa jiru Tigraay miti. Ka'uu qabdan ka dullaa qabdu dullaa fudhadhu ka'i lolli yoo ka'e isinlee isin dhiisu. Abiyyiin dirqamaan si lolchiisa. Osoo inni dhufee isin lolchiifne dhagaan poolisoota sammataa dhooytanii qawwee irraa fudhattanii Abiyyitti dhukaasuu qabdu. Lolli kootu siin jedhee sin dhungatu beeki. Lolli kaanaan namni dhufee boqoo si dhungatu hin jiru. Wallaahi sitti dhayanii si ajjeesu. Sitti dhayanii si ajjeesu. Kanaafuyyuu hatattamatti gara bosonaa dargaggeessi akka jiru. Bosonatti galuu qabdan guyyaa lolli ka'erraa bosona seentan. Maaliifii namichi naafxanyaan kuni giddiin isin lolchiisuu danda'a. Dirqamaan isin lolchiisuu danda'a. Isin isaan taatanii osoo Tigraay loluun taane isaan loltanii Abiyyii cabsuu qabdu. Abiyyiin Ahmad ba'uu qaba Oromiyaa keessa. Ba'uu qaba. Sirni bilxiginnaa kuni kufuu qaba. Walumaa galatti yaa Oromoo. Ani qabeenya obbo Dinquu Dayyaas kana laalee akkamitti Abiyyiin Oromoodha jettan isin. Akkamitti Abiyyiin Oromoodha jettan mee qabeenya sallaalaa. Soodaree cufaniitiin waan achi badaa jiru agartanii sila mataan keessa waan dalaguu jiran. Namichi kuni Oromoo balleessuu barbaada. Oromoo guutumaan guututti akkuma jedhe san waggaa kuma tokkotti akka isin hin kaanetti isin caccabsa jedhe. Akkasumatti isin caccabsuu deema garuu isatu caccaba malee Oromoon hin caccabu. Waggaa kuma tokko isin cabsa jedhe nutuu kanaa jara cabsee waggaa kuma tokko Itoophiyaa bulchuu qabna. Waggaa kuma tokko Itoophiyaa Oromoon bulchuu qaba. Abiyyi Ahmaddu caccaba malee ummanni Oromoon caccabu. Sabboonummaan Oromoon caccabdu. Hayyoonni Oromoon caccabdu. Inni ammoo waan dalageetti milkaa'uuf deema garuu mootummaa Tigraay torka fashaleesse. Garuu oppodiyoo bitate. Warra kaleessa anabaa ofiin jedhu warra abbaa garaa bitate. Warra kaleessaan Oromoo qabsaa jedhu bakka takka raree mallaqa itti kenne taayitaasii kenna jedhanii dhamaase. Gootonni teennata akka Baqqalaa Garbaa ka akka obbo Jawar Muhammad carraa kenna du'a filannasi waliin hojjechuurra Oromoo gurgurachuurra duunee dhabamuu wayyaa ka gootota kaleessaa jedhanii karaa waaqoo guutuu qabatan. Karaa jaarraa abbaa gadaa qabatan. Karaa elemoo qiltuu qabatan. Waan meeqa isinitti laakkaare. Jara akkanaa kanatu har'a mana hidhaa keessa ciisa. Jara akkanaa kanatu har'a nuti carraan nu qabnu carraa takka yookaan Oromiyaan bilisoomu yookaan wanni Oromoon barbaaddu ta'u yookaan akka kaleessa acaaluun dhabamna malee har'as deebifnee saba keenya gurgurannee mallaqaa jennee kaaree meetira dachiiti jennee ummata keenya dabarsinee hin kenninu ka jedhu hayyoonni teennatuun har'a wareegama barbaachisu kennuudhaaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Maaliidhaaf yakka takka malee Oromoo waan ta'aniif Oromummaaf waan dubbataniif Oromoodhaaf waan falmaniif Oromoo ta'uu isaaniitti waan amananiif dhibbaan dhibbatti waan Oromoo ta'uu qofa waan dubbataniif namni akka waraqaa adii qulqulluu mana hidhaa keessa ji'a lamaaf wayi ciisutti jira. Ragaa sobaa nutti hin soqinaa jedhe leencaati deette Jawar Muhammad. Ragaa sobaa hin barbaannu. Nu hidhuu yoo barbaaddan dhibee nu hidhaa. Nu ajjeesuu yoo barbaaddan nu fannisaa. Nuti qophoodha wareegama kamiifuu uummata Oromootiif gochuudhaaf ka jedhu kaleessa Baqqalaa Garbaa Jawar Muhammadii fi gootoleen Oromoo warri karaa kaleessaa filate warri qabsoo dhugaa qabsaa'u warri kondominiyeemiif hin qabsaa'in warri dachii fudhatee mana irra ijaarrachuuf hin qabsaa'in warri kaaree meetirii fudhatee mana irra ijaarrachuuf hin qabsaa'in Oromoo tanaanas beekennina jedhanii murteessan mana murtii dura dhaabatanii isin maal godhaa jirtan ani Oromoodha jedhaa Oromoo ajjeesuu ani Oromoodha jedhaa Oromoo balleessuu Oromummaan akkasiin jiru. Abiyyiin Ahmad hin milkaa'u abadan inuma milkooyne. Addunyaa irratti dhageettii isaa lafa buufnee jirra. Zeeroo bataachitti deebifne. Zeeroo gaditti deebifne dhageettii isaa imbaasii isaa addunyaa kanarra jiru guutuu harkaa cufne. Akkasitti warra inni asitti as erge Jarmanii kaleessa torbee guutuu guyyaa shan achi bultee qeerroon hafuura qabachiifte. Leeboochi naafxanyoochi nam tokko karaa sanirra bahu. Kana eenyutu dalage qabsoo Oromooti. Qeerroo Oromooti. Abiyyiin jiraa du'aadha. Abiyyi Ahmad jechuun jiraa du'aadha. Uffata isaatii fi lubbuu qofa keessa jira. Lubbuu isaa ka keessaa fuudhu eenyumoo mootummaa Tigraay Dabratsiyoonii. Akkuma fuutanii aangoo itti kennitaniin ummanni Tigraay Abiyyi Ahmad ammas aangoo irraa fuudhuu qabdan. Dhukkee itti kaaftanii lolaan ta'ee tolaan ta'ee aangoo isintu itti kenne isintu dabarsee fi biraa deemee Maqaleetti gale naafxanyaa fuutanii nurra keettan akkuma nurra keettanii nurra kaasuu qabdan. Bakka wanni nuti dalaguu qabnu kana Oromoon ammoo qophaa'uu qaba. Qophaa'uu qaba. Oromoon kutaa 11 qophaa'uu qaba. Lolli Itoophiyaa keessatti yoo baname lolli jara kana lamaan jidduutti yoo baname namni isin dhiisu takka illee hin jiru. Haga dandeessan tattaafachuu haga dandeettan ofirraa ittisuu haga dandeettan Abiyyi irra qabsaa'uu haga dandeettan kadiirota Abiyyi balleessu banne isinii ta'aa jira barama dubbiin ajaa'ibatti isinii mijaa'uuf deema. Yoo lolli ka'e kadiirota balleessaa kadiiree biltsiginnaa
Jalaa kaasaa akka gubbaatitti abaa Mansuuraa godha. Waanuma Abiyyiin ergatu takkan argatu. Waan inni ergatu nama takka. Kadiira irratti dalaydu gaafa lolli ka'e kadiiree dhukkee irra kaaftan. Dhukkee irra bosona galtan isinis manni keessan bosona. Dirqamaan loluun keessan waan hin oolle jechaaf jedhe. Namni biyya keessa jirtu Tigraayii fi Itoophiyaa mootummaa amma hattuu kana jidduutti lolli kaanaan wallahi dargaggeeyyan har'a jirtan kana Abiyyiin akkana gurra isin qabee lola isin oofa. Isinii gala waraanni isaa baqiin ta'u. Hin dhumaa bar waraanni kallattii lamaan dhumaa jira. Jalmarroon har'a waraana humnaa ol itti fe'aniitiin miidhamaa jira. Humnaa ol gaafa Tigraayin jidduutti lolli baname lola qallaaliin seenaa mootummaan Tigraay ulaagaa isaa guutuu guuttatee jira. Waraana gahaa qaba. Meeshaa hidhannoo gahaa qaba. Kanaaf qeerroo maal si barbaachisa bosona seeni. Bosona seenaa ilmaan wasakkan tana iman bulchine Itoophiyaan ima jalatti hin bulle ummanni Oromoo. Ima jalatti hin bulle Jawaar Mohammadii tanii Oromummaan isin nutti himta takka illee hin barbaannu. Yaa taayyee danda'a sare. Yaa taayyee danda'aati namu akkamii iyyuu sila. Namuma akkamii ati har'a girrisaa nutti baastanii fudhanne maqaa kanallee jaalanne. Culullee nutti baasan fudhanne maqaa kanallee jaalanne garuu maaliif culullee taane gaafa Tigraayitti qabsoofne mootummaa Tigraay jiisineetiin aangootti isin baafnu san maa culullee nuun hin jedhina maa girrisaa nuun hin jedhina maaliif jarri kun Oromoo miti nuun hin jedhina diyaaspooraa wallaahi zabana Tigree qabsaa ture har'allee qabsootti jira wanni argate takka hin jiru maaliif har'a girrisaa taane waan isin aangoo argattaniifi yaa taayyee danda'a nama osoo yaadii waa barreessu nama osoo itti yaadii waa barreessu yaa bada taayyee ergamtuu naafxanyaa yaa ergamtuu naafxanyaa taayyee danda'a nama birriin dalagu tokkoffaa taayyee danda'a barreeffama barreessitu kanatti yaaddeen barreessitu nuti barka nama si godhe namni hidhaa si baase bar nuyi si gala namni hidhaa si baase bar Jawaar Mohammad har'aati hiitee irratti goota fakkaattu kana namni hidhaa si baase bar qeerroo Oromoo biyya ambaa jirtu diyaaspooraa Awurooppaat Ameerikaa ta har'a galgalaa ganama imbaasii dura bulaa jirtu tanaa bar waggaa 10 wayitaati lafa jala shamtu hattee namni hanna keessan sirraa mulqee mootummaa Tigraay cabsee nasbee wareegama qulqulluu itti kafalee hidhaa si baase qeerroo Oromootii bar har'aati gadi baateetiniin girrisaan nuun jetta girrisaan biyya alaa keessaa waan taatu wallaalte rakkatte hin rakkanne situ rakkate nuti dhugarra qabannee dhaabbanna namni dhugarra ejjatee socho'u inuma mooyata akirri keessan salphinna akirri keessan diqqeenna akirri keessan inuma kuftu abadan isin jalaan gallu akka isin jettan san baatii takka baatii lama gadi baaneen gallu magaalota isin qabdan keessatti nama isin as kaa'attan takka takkaan leeba osoo poolisiin jiraachuu baate mataa dhoosna osoo poolisiin jiraachuu baate mataa jaraa dhoosnee mataa isinii ergina Itoophiyaatti isinii galee waan hagana ga'uu dalagaa jirra nuti har'a taayyee danda'a ati nama taatee namummaa sanitti namni si baase nuyi bar namni akka ati dhaabaatu nu godhe si godhe nuyi bar yoo barbaadde viidiyoo bara 2014 irraa kaasii ilaali viidiyoo bara 2014 ilaali viidiyoo bara 2015 ilaali viidiyoo bara 2016 ilaali viidiyoo bara 2017 ilaali numatu achi keessa jira nuti girrisaa miti ilma haadha salee girrisaa miti nuti Oromoo qulqulluudha kaleessallee saba keennaaf iyyaa turre har'as saba keennaaf iyyaa jirra sii galee ati wayita waa barreessitu waan barreessitu hin beeytu ani aangoo argadhee jira jarri kun Oromummaan qabanii Oromoo miti nuun jechuu hin dandeessu sii galee namni Oromummaan qabne si ati hattuudha ati gantuudha ati tultullaadha ati mallaqaan bitamta ati dachiin sochoota ati kaare meetiriidhaan sochoota mallaqa osoo qabaadhee mallaqaan si bitee barna jala deemta osoo har'a Jawaar Mohammad gadi ba'ee carraa biyya san bulchuu argate namni tokkoffaa luka Jawaar sooftiidhaan akkanatti quxaayyee danda'ati namni luka Jawaar Mohammad akkanatti fuudheetiniin akka isin meeshaa miicansanitti luka Jawaar Mohammad miicu tokkoffaan taayyee danda'a lammaffaan Shimallis Abdiisaati wallahi waqasaman billahi dhugaa isinitti maan ummanni kuni namuma dhufe fakkaatu namuma waliin deeman fakkaatu mana takka itti kennitee ati jennaan mallaqa itti kennitee jennaan lubbuu fi dabarsanii sii kennu lukati yamiici yoo ati jette luka sii dhiqu osoo har'a akka carraa godhee rabbi Jawaar gabbaasee carraa biyya bulchuu argate wallahi luka isaa dhiqa taayyeen danda'a goonni akka Jawaar hin jiru jedha goota gaanfa Afrikaa jedha bira taree bara Jawaar jechuun goota addunyaati jedha bakka namni har'a akkanatti isarra duulu kun namni har'a akkanatti maqaa kenna balleessu kun namni barreeffama yoo barreessu barreeffama isaa keessatti barreeffamni isaa hojjataa mootummaa isan fakkeessu jedhan hojjataa mootummaa keessaayyuu Oromoo isan fakkeessu xilaata Oromoo fakkeessa namni ilmaan Oromoo kumaatamaan girrisaa jedhu baandaadha jedhu Tigraay waliin hojjatan jedhu mallaqa Tigraay irraa fudhatee amma warri ankaleessa viidiyoo si waraabee sana agartanii ummata san ummanni sun marti amma birrima Tigraayin embaasii cufe Tigraay matu Ingilizittis mallaqa kafalaa jira
Awurooppaa biyya Jarmanitti Tigraayimatu mallaqa kennaa jira. Noorweettillee Tigraayiman mallaqa kennaa jira. Faransattis Tigraayimatu mallaqa kennaa jira. Ameerikaa keessatti Tigraayimatu mallaqa nuu kennaa jira. Yaa ummata mataan cufate. Kanaan nama sobuu hin dandeessan. Ummanni Oromoo isinii sobamee osoo hin ta'in maaltu callisiise? Qawwee keessani. Qawwee isin mataa qabdani. Wallaahi osoo qawween jiraachuu baate, osoo isin har'a waraana keessan Oromiyaa keessaa baastanii moorad deebisanii ilmoon lama isin bira dhaabattu. Ilmoon lama dhugaa walitti himna. Isin har'a qawweedhaan biyya bulchuudhaaf gaafa jalqaba karaa nagayaa, karaa dimokiraasii namni jedhee Jawaariin biyya deebise isinii bar diktaatara taana jettaniiti miti bar gaafa Jawaar galchitan. Mootummaa nagayaati. Abbaan dorgomee paartii kana keessa jaalatame biyya kana bulcha namni jedhe Abiyoot Kaasaayee Camadaa kana har'a maaltu isa jijjiire? Carraasan dhabe, dhageettii dhabe, barumsan qabu zeeroodha, dandeettiin qabu zeeroodha, yaanni isa harkaa kufe hin fashalaa'e. Carraadhaan qabu maali jedhe? Qawweedha jedhe. Qawweedhaan ammoo haga deemtu silaalame. Qawweedhaan warra qawwee qabu walit dhufuuf deemtam. Haasaa kee har'aa irraa laalame. Yoo dhugaa ati goota taate, yoo dhugaa Itoophiyaa bulchuu barbaadde mootummaa Tigraay cabsuu qabda jalqaba. Gaafa ati mootummaa Tigraay cabsitu Oromoon si cabse. Gaafa ati Tigraayitti lola kee bantu Oromoon lola sibbane. Garaagaraan dhukkee sirraa kaafna malee hin bulchitu Abiyyi Ahmad abadan sii kakadhaan. Iman bulchine Itoophiyaa haka bulchitan san halkanii guyyaa irriba dhabaa badii shananni ajjeesa, badii Tigraayituun ajjeesa, badii waraanaa baa'otuun ajjeesa. Osoo akkana jettan aangoo gadhiistanii baqattu. Amma bakka itti dheettanillee hin qabdanii beekadha. Wallaahi waqasaman billaahi iddoo itti dheettan takka hin qabdan. Abiyyiin Ahmad yoo akka tasaa ta'e carraa argatee Abiyyiin Ahmad biyya Eeltiraatitti dheesse ka akka Shimallis Abdiisaa ka akka Taayyee Danda'aa fakkaattonni isaanii kun takkattiin biyya san keessaa bahuu hin dandeessan. Ammoo dhiifamallee isiniin goonu beeka. Waqasaman billaahi dhiifama isiniin goonu. Dhiifama takka isiniin goonu. Mana hidhaa Qilinxootti isin guurra Qilinxootti. Warra har'a Oromoo fareetaa godhee Oromoo irratti Oromoo gantanii Oromoo gurgurattan kana dhiifamni takka illee hin jiru. Biyya itti baqattanis hin qabdan. Tigraay dheengadda gaafa kufe biyya irraa fudhannee arginaan Oromoon biyya qabatee arginaan ka'eetiniin Maqaleetti gale. Isin eessa galuu heddan? Eessatti galuu barbaaddu isin? Amma walumaan laalla. Bakka isin dhayxan walumaan laalla. Yoo Abiyyi illeen carraa argatee biyya sanii baqate warri isa jala deemtanii caammaa isaa taatanii kophee isaa xaraydan bakka itti galtan takka illee hin qabdan. Bakkuma itti galtan bakka seentan takkas hin qabdan. Kanuma Jawaar Mohaammed yoo ta'e nasbee isaa kaleessallee Oromoo kenne. Baqqalaa Garbaa ta'e nasbee isaa kaleessallee Oromoo kenne. Garuu nuuf isin xilaata. Nuufi biltsiginnaan xilaata guddaa. Isin sirna naafxanyaa nurratti deebistan. Sirni naafxanyaa maali beeytanii Abiyyiin maaliif karoora kana baafate beeytu? Abiyyiin Ahmad akkuma jedhame barumsa qabu. Mana barumsaa gara isaan beeku. Maaliif sirna Minilik deebisuu barbaada? Maaliif sirna Hayila Sillaasee deebisuu barbaada? Barumsa waan hin qabneefi. Diktaatara ta'eetiniin biyya bulchuu barbaada. Jara namootummaa meeqatu Abiyyii dura tare? Hayila Sillaaseen Minilikitti aanee dhufe. Siidaa Minilik ijaaree jira. Minilik goota Afrikaatti jedhee Hayila Sillaaseen siidaa Minilik hojjetee Oromoo hin hojjanne. Maaliif Oromoo sodaata mataan isaa? Achi ay Hayila Sillaasee gaafa kuffisu mangistuun jechuudha mootummaan dargii. Siidaa Hayila Sillaaseetii fi siidaa Minilik ijaaree mangistuun ijaaree hidhi ijaarre kun yoo doofaan kun maa ijaare? Mallas Zeenaawiin gaafa dhufe waggaa 27 akkasii nu bulche. Siidaa Minilik ijaaree siidaa Hayila Sillaasee ijaaree hin ijaarre. Abiyyiin maa ijaare? Diktaatara ta'uu barbaada. Akka jara saniititti qawween nu bulchuu barbaada. Bara 2020 kana keessatti qawween hin bullu. Hin bullu. Wanni inni jalqabaa dhufe Jawaariin qofatu itti beeke. Mootummaan kuni akka jara sanii ta'uu barbaada. Wayita Jawaar Mohaammed jedhu namni martitti duultan. Dubbiin sun dhugaa ta'e ka. Ooleen bulle qawwee dhufe. Jawaar jechuun walaalee fagootti waa arga. Wannummaan Abiyyiin fidee siidaa Minilik as kaayefu akka jara sanii ta'uu barbaada. Akka jara sanii ta'a jechuudha jedhe. Dhugaadha. Maaltu haferee ta'e bar dubartii ta'e hambisaan jiru. Ijoollee daa'imman hambisaan jiru. Dargaggeessa hambisaan jiru. Nama tokkocha dhaabbatee maqaa Jawaar dhahe. Nama tokkocha dhaabbatee maqaa Abaa'oo dhahe. Dhukkee irraa kaasee kaan hidhatti kaan nasbee balleessaa jira jechuudha. Kana jechuudha Abiyyiin maal barbaada? Barumsa waan hin qabneef akka Minilik sanitti mootummaa abbaa irree ta'ee biyya bulchuu barbaada. Akka Hayila Sillaasee sanitti mootummaa abbaa irree ta'ee biyya bulchuu barbaada. Kanaafi siidaa jara kana lamaanii fidee achi kaa'e. Amma ammoo gizee walitti beekanne.
gize maa walitti beekanne ammoo rabbiin maal isa godhe beektanii mootummaan Tigraayis qaruutee ta'ee ka'ee jalaa gale waliin hin teenne bar ka'eetumaan daddafee meeshaa isaa osoo inni aangoo isaatiif achumarrattuu turaa jedheetumaan haafa'u qabeenya isaa waraana meeshaa waraana waan mara dafee baasee maqalee galfate ammoo qophoo xumuree filannoo geggeessuuf deema maa kana godha Abiyyiin Ahmad kuni akka inni sirna naafxanyaa lafa absiisaa jiru beekan kanaafi falli jiru maali akkuma mangistuu godhan san kallattii maraan ABO waliin ta'anii Oromoo waliin ta'anii lola isarratti bananii cabsuu qofa Abiyyi carraan qabnu tana takkatti carraan Oromoon qabus carraa tana qofa yoo dandeessan waraana bosona seena yoo dandeessan hidhadha hidhachuun keessan ammoo bosona seenuun alatti mana keessatti hidhattanii mana taa'uu miti isinii galee kanuma wanni jiru kanaafi Abiyyi Ahmad jechuun mililikiin ta'uu barbaada Haile Sillaasee ta'uu barbaada warri caammaa isaa xaragoo waa'ee Oromoon beekan waa'ee Oromummaan beekan kanaafi akkasitti waa hubachuu qaba ummanni keenya kana beekee ummanni keenya ummanni biyya keessa jiru Oromoon kutaa 11 uf qopheessuu qaba namichi kuni yoo qarqaarsi biyya alaa irraa godhamuu kun irraa dhaabate Abiyyi Ahmad kun jechuu wallahi gabaree keenya uf beegadha hara dinquu dayyaas soodaree irraa ari'anii qabeenya isaa bishaan irra galagalee balleessaa jira badee bar har'a ganaa gaafa fuulu duraatitti qamadii dhabuuf teetta qamadii kee warra Baalee warra Arsii akkasuma warra Jimmaa buna kee naannoo maratti qabeenya keessan mootummaan kun yoo addunyaan qarqaarsa isaa irraa dhaabe biyya keessatti dhiibbaa guddaa isinirra godha daldaltoonni illee akkasuma naggaadota garagaraa warra abbaa qabeenyaa taatanii naggaadee garagaraa qabeenya keessa walakkaa isinirraa fuudhuuf deema mootummaan kun hujii Haile Sillaasee nu beeytu hujii Minilik ni beeytu kanaafuu lafa jala qabsooftanii namicha diktaatara kana cabsuu qabna hundi keessan Oromoon tokko taatanii ka'uu qabdan kun Oromoo miti jarana amanaa namichi kun Oromoo homa takkaa godhaan jiru homa takkaa isiniin godhuu homa takkaa isiniin godhu osoo maa isiniin godhee bar nama badiin qabne tokko hidhee birrii agana lafa kaayii bahin jedhuuni nama yakka takka qabne fuudhanii dhaageessanii mallaqa agana lafa kaayii bahin jedhuuni kana fakkaata kaisaa asumarra irra dhaaba yaada biraa waa'ee amma ijoollee amma mucaa Masritti rukutamee jechuudha Fu'aad moo maali jettan san Fu'aad Naasiri mucaa Kaayirootti ijoollee nama dhidhiitaa jirtoyi ani maaliif beeytanii warra amma paartii biltsiginnaa daggaftan ergaa kana narraa fudhadha isin hundaafu anama mucaa tokko argee har'a maal jedha ijoollee Jimmaa Abduusee osoo ati jechi jirtu achitti Fu'aadiin tumanii maqaa nu nyaatte Jimmaan maqaa balleessite akkamitti waliin birmanne ay qabiina gadhiisi mucaa wanni akkanaan ta'u hin zuurtaa silaati maa akka jette waan akkasiin jedhin Abduuseen Oromoodha Fu'aad biltsiginnaadha Abduusee Fu'aadii wanni waliif fidu hin jiru Sikala mucha kana kanatti beekuu qabdan Abduusee fi Fu'aadii wanni waliif fidu hin jiru Abduusee yoo inni tuqe Abduusee yoo namni itti bu'e warri Abduusee waliin dhaabatu nama akkanaa kana ati biltsiginnaa daggaftaa dhaqiitiniin Fu'aadii waliin dhaabadhu dhumate kanuma waan biraa waa'ee Abduusee hin dubbatina akkasuma Suudii keessatti ijoollee rukutamaa jiran biltsiginnaa namni daggaftan dhaqaa bira dhaabbadhaa xilaata Oromooti isin mataan keessan akkasitti beekanii walii gadi bayan malee wanni Jimmaa Arsii jedhu tokko hin jiru wanni Jimmaa Harargee jedhu tokko hin jiru wanni Jimmaa Shawaa jedhu tokko hin jiru wanni Jimmaa Baalee jedhu tokko hin jiru namni biltsiginnaa daggafuu xilaata Oromooti Abiyyiyyuun akkaataa dhabne Taayyee akkaataa itti argannu dhabne Hangaasaa akkaataa itti argannu dhabne isinii galee har'a nama waliin jiran kan nama bira taa'eetiin ilmaan Oromoo haa du'an haizoo jedhu kana haa dhiifamuu warri jettan saalfadhaa isiniifis hin ta'u ani dhugama isinitti himaa yoo fudhattan fudhadhaa yoo fudhachuu baattan qubni akkanatti isinitti galaanaa miti quba hudduu keessa isin keetti ijoolleen an dhugaa isinitti hima Oromoon kumaatama jira biltsiginnaan nama muraasa isin quba hudduu keessa isin keetti qeerroon quba hudduu keessan keessa keettee funyaanii dibdee isin ulachiifte akkatti ila naa fudhattu fudhachuu baattu hudduutti quba of galchi an isin gorsaa jira yoo diddan anaa miti ka dullaa fi dhiitoon hudduu caccabsan mataa keessanii namni har'a biltsiginnaa daggaftu an isinitti himee jira gaafa Abdishaa moo maalii jettan kana ijoolleen Suuditti rukuttu yoo dandeessan goota bosbuuqa jettaniin isa jaju osoo hin taane isa waliin dhaqaa rakkoo isa gahu waliin qoodadhaa yoo tumamtan waliin tumama yoo jiraattan waliin jiraadhaa isiniin jedhee jira isin san gootanii hin goone har'a deebisee Fu'aadiin Kaayiroo keessatti ammas hin tumame lammaffaa na fakkaata kun amma mucaa kana rabbi baasee ijoolleen homaa hin goone rukutanii jiru garuu homaa hin taane maali beeytu wanni isinii himaa jiru yoo biltsiginnaa taatan Fu'aadii waliin hiriiraatiniin warra Fu'aadiin rukutu san dhaqaa rukuta garuu Oromoon tokko Fu'aadiin jedhee Oromoo rukutu hin jiru Jimmaa qulqulluun har'as uummata Oromoo waliin jirti Jimmaan bitamtuun biltsiginnaan Oromoo miti xilaata Oromooti Arsii keessas bitamaan hin jira bakka mara jira
isin ammoo namni wal waamu ijoollee jimmaa qofa maaliif dhiisuu didda waan kana isin waan abiyyiin jimma ta'eef immoo maaliif yoo nam tokko ijoollee jimmaa nama biltsiginnaa daggafu ijoollee waa gootu ijoollee jimmaa isin hima dhumtanii eessuma jirtu maa baddan akkana jechuun maa jechuudha kuni isin amma ijoollee jimmaa ijoollee oromoo daggaftu maa waamtan isin ijoolleen biltsiginnaa daggaftan jedha takkatti asan daaboo faa waamattanii way takkittiiti yaa eessa jirta way takkitti asan daaboo eessuma jirta bilillee abbaa jifaar eessuma jirta annanananana akkana jedhaa waamadhaa nama keessa waamadhaa ijoollee taawwanii waaminaa dhugaa isinitti himaan haasaa kiyya kana kaasaa qaldiitii mitiyan wallaahi dhugaa isinitti himaan roozii faa waamattanii biyya galtee jirti ay roozitti takkatti kootu kaa eessuma jirta fu'aad tumamee jira kootu kaa akkana jedhaa wal waamaa zarraaf isinii galee wanni achi tartanii isinii fi abduusee wanni waliin ga'u takkallee hin jiru abadan shurrubbee waamachuu danda'a fu'aad isinii galee shurrubbee waamachuu danda'a yaa shurrubbee kiyya yaa jegna kiyya yaa goota kiyya eessa jirta shurrubbee eeyyayayya kana jechuu mirga qabda ijoollee jimmaan jedhina anan maarsii waamadhu maaliif oromoo daggafaa jira oromoo waamadha oromoo isiniif na rukutan waan ani isin waliin dhaabadheef tumamaa jira waan ani isinii dubbadheef akkan na godhaa jiran oromoo waamadha nama kuma na bira dhaabata nama miliyoona na bira dhaabata nam tokko yoo biltsiginnaa daggaftee oromoo achitti fannisaa jiran dubartii teenna jarri gudeedaa jiran ilmaan oromoo jarri ajjeesaa jiran hay baga ajjeese abiyyi jegnano wandino abbichuu ajjeesu ammallee fixi akkana jedhaa gaafa ijoolleen rakkoo wayii isinirraan geettee yookaan isin kabalanii yookaan isin dhayaan wayii ijoollee jimmaa eessa jirtan ijoollee jimmaa maaltu keessa galcha ijoollee jimmaa waan akkanaa keessa ijoolleen jimmaa qabsotti jiranii warri biltsiginnaa daggafu bakka mara jira wal waamachuutti hin jiranii dhugaa isinitti mee fakkeenya fudhadhaa Mustafa Jaarraa kaabuttaa isaa takka harargee kiyya naa birmadhu jedhu agarte hin jiru maal jedhaa paartii biltsiginnaa jedhee ijoollee biltsiginnaa waamata Mustafaan Jaarraa osoo akka carraa ta'es argatee ummanni fedhe rukuttani osoo rukutuu miti nasbee isaa baastani wallaahi waqasaman billaahi namni arsii tokko Mustafaa Jaarraatti jedhee dubbatu hin jiru an dhugaa isinitti hima kunoo arsiidha Mustafaan arsiidha yoo fira isaa ta'een alatti namni oromummaadhaaf maaliif gurbaa kana rukuttan jedhee Mustafaa Jaarraatti jedhee isinitti bu'u hin jiru akkanatti nuufaamaa ijoolleen jimmaa ijoollummaa qabdan ijoollummaatu isinitti jira isinitti fakkaachuu danda'a nuti ka jirru qaldittii miti nuti ka jirru dansittii miti ummata keenna ka du'aa jiru ajjeechaan irraa haa dhaabbatu jennee galgala ganama qorra keessa rooba keessa wanni dhaabannuuf haa isin abiyyii daggaftanii wayita abiyyiin nama ajjeesu abiyyii goota koo hayzoo baga ajjeefte dubartii san baga ajjeefte shamsite reefa namaa bosonatti baga ajjeefte akkana awwaalamnellee goote abbichuu koo wayita isin jettanii nu bira teettanii funyaan keessa isin dhooyne lakkana funyaan keessa nama kumaatamatu isin dha'a nama kumaatama kana ammoo sirreeffachuu qabdan yoo namni funyaan keessa si dhaye waan jimma ta'eef na dha'aniin jedhi waan ati biltsiginnaa taateef si dhayan kana amantan moo amantan yoo kana amanuu baattan itti fufaa rakkoo keessanii bakka argamtanitti boksiin isinirraa waan hin oolle wallaahi isinitti ma'an har'a warri isin laalaa jirtan kuni ta'ufiitii bootaa mijjeeffatanii bakka gaarii taa'anii warri akka kaabuttaa akka nageessoo iddoo duubee akka Mustafaa Jaarraa hattoonni tunnin isin sobutti jiru isin ijoolleen miskiin biyya arabaa keessatti dalagataa jirtan ta akka Fu'aad ta akka Abdishaa Wallaggaa ta akka Shurrubbee yoo haala mijjeeffattan yoo ilmaan oromootiin wal arguu hin danda'in abbaa feetanii waa jedha maaliifi dhiibbaan isinirra ga'uu hin danda'u miidhaan isinirra ga'uu hin danda'u garuu oromoo waliin osoo jirtan namni irra isinii taru hin jiru maaliifi nama obboleessi irraa du'e jira sa'a kanatti nama abbeeraan irraa du'e jira sa'a kanatti nama obboleettiin irraa hidhamtee jiru jira sa'a kanatti nama ilmi abbeeraa isaa irraa hidhamee jira sa'a kun isin biran kutu beekadha kana beekuu qabdan wanni takka bichaa wannan isinitti dhaamadu ijoolleen jimma rabbii keessanii jedha wayitii biltsiginnaa daggaftan namaan mari'attanii daggaftaniisi wayita biltsiginnaa daggaftan qeerroo jimmaatiin mari'attanii abiyyii daggaftaniisi hin jiran ufii keessanii murteessitanii karaan abiyyii kun karaa sirriidha jettanii abiyyii daggaftan ammas ammoo qeerroon kun ammoo karaan abiyyiin kun karaa sirrii miti ummata keenya waliin dhaabanna jiraannu saba oromoo waliin duunu saba oromoo waliin jedhanii qeerroon kun saba oromoo waliin jiru isinirraa baatanii yoo rakkoon isinirra ga'u nama oromoo waliin dhaabatu dhaqii abdusee fu'aadirra gobi fu'aadiin akkamis bira rukutan yoo jettanii kana maal dalagaa artan amma isin abduseellee akkan jiraanne godhaa jirtanii jechuudha
isallee rakkoo keessa galchitanii ufitti ay dabaltanii akka galgala ganama akka sareetitti ilmaan Oromoo isa xireeffattu akka inni Oromoo biratti akka jaldeessaatitti ilaalamu akka inni Oromoo biratti jibbamu godhuudhaaf ka'ii Fu'aad waliin lolii jettanii maaf akka jettanii osoo inni bilchiginnaa ta'e sirriidha. Mucaan kun isin daggafaan jiru uummata kiyya waliin dhaabadha dhugaa waliin dhaabadha abbaa fedhe nama badii hin qabne irratti dubbadha jedhaa jira. Isinii gala nama badii hin qabne irratti dubbadhaa jedhaa jira. Haa dubbatu abbaa fedhetti haa dubbatu. Qoy si ergame abdii asiin kottu si erga invaayitii asiin kottu si erga asiin amma kottu. Waa barreessi jala seeni mee koomantii wayi. Kanaafi hin barbaachisu wanni akkana waan hin barbaachifne waan akkana hin dalagina. Dalagamuunis hin barbaachisu hin eeggamullee. Anarraa bilchiginnaa daggafeetiniin ijoolleen asitti maa bilchiginnaa daggaftaa mootummaa uummata Oromoo ajjeesu mootummaa uummata Oromoo balleessu yoo ka jedhaniitiin waan godhan taate kottaa ijoollee teenna ijoollee arsii na dhaqqabaa jechuun qabu eenyu na dhaqqabare ati bitamaadhaa naan jedhan ati bitamaadhaa ati xilaata Oromooti naan jedhan malee ati waan arsii taateef si rukutame namni naan jedhu hin jiru. Ati waan baale taateef si rukutame namni naan jedhu hin jiru. Hin danda'amu abdii. Hin jiru wanni kee abdii ammallee na jala waan ta'e mooji. Wallaahi si erguu hin dandeenye. Kaameeraa keettuu na bira hin jirre mee achi viidiyoo as ergeeti. Kaameeraa viidiyoo ergimee abdii yaada qabdana fakkaate. Kaameeraa viidiyoo ergadhu ana bira maan jiran viidiyoo jira kaameeraa si ergaa asi na bira hin jiru wanni kee. Kanaafi dhaamsi kiyya kana fakkaata ani nama bilchiginnaa daggafu arsii ta'ee harargee ta'ee shawaa ta'ee bakka fedhe haa ta'u namni bilchiginnaa daggafu yoo dandeessan namoo bilchiginnaa daggafu waamadha. Yoo namni bilchiginnaa daggafu si waliin hin dhaabatin achi tartanii ijoollee jimmaa taawwan hin tuqina maaliifi jarri karaa sirrii jiru karaa qulqulluu irra jiru karaa saba Oromoo irra jiru saba Oromoo waliin du'u yoo jiraatanis waliin jiraatu. Kanaafuyyuu achi tartanii nama biraa tuquun keessan isiniifis hin saalfachiisa dhugaa rabbiitti taane wayita rakkoon isin mudatu ijoollee jimmaa haaltu ijoollee jimmaa tuqaan jiru namni abbo namni ijoollee jimmaa takkatti bu'aan jiru ijoollee jimmaa namni quba qoottee kanarraa kaasu hin jiru maaliifi bilchiginnaadha namni tuqamaa jiru nama bilchiginnaa daggafu jimmaan arsii shawaa osoo hin jenne guutuma. Meeqoo ilaala amma yoo sirraa ammallee hin jiru. Ammallee hin jiru abdii irra deebii sirreessimee achi waan ta'e mooji kaameeraatu achi jira beekta kaameeraan achi as ergime natti sii deebisa. Kanaaf ataraa dhaamsa kana qilleensarra naa oolchaa mucaallee rabbi baasee tagara fuulduraatitti paartii san daggafaa nama hin jiru ammas hin jiru abdii nama miidhame tokko jimma jedhina arsii jedhee arsii waamachuun qabu Oromoon Oromoodha Oromoma waamachuu qaba yaa Oromooti yanaa birmadhu. Hacaaluu Hundeessaa argitanii diqqaa guddatu isaa boo'e maaliif Oromummaa isaatiif waan inni Oromoo qulqulluu ta'eef waan isa jaalattaniif bo'ottaniifi miidhe akkana bara har'a ammoo bilchiginnaa nama daggafu Abiyyi Ahmaduyyuu akka itti argannu dhabnee isin ammoo ijoolleen biyya ambaa keessa teettanii nama Oromootii wal agartan akkamiin na reebuu akkamiin na rukutuu waan jimma ta'eef na rukutanii Oromoon jimmaa maanatti ilaaltan jechuun dogoggora. Warri bilchiginnaa daggaftan maanatti ilaaltan yeroo kaan gootuma naan jettanii yeroo kaan jegnama naan jettanii jedhaa akkasii wal waamadhaa goba yaafadhaa deemaa malee ijoollee nama Oromoo waliin jiru rakkoo keessa galchuu hin deemina. Isinii galee Oromoon akkuma isin gubbarra ilaaltan kana miti amma isin anuma qofa asirra agartanii nama kumaataman na waliin jira nam wallaahi dhugaa isinitti himaan amma ana qofa asii argitu ana amma na bira nama kumaatama jira nama kumaatama. Isinii galee kanaafi warra liivii haasa'u kana qofan seenaa namni Oromoo jaalatu warra liivii irra jiru kana qofan seenaa namni Oromoof dubbatu hundi isaa garaa isaa keessa gubate wallaahi kana caala gubataatu jira osoo isin argee daqiiqaa isin hin kennin daqiiqaa matakka kanaafi kana beekuun isin irra jiraata akkasii nama biraa invaayitii isin erguun barbaadu warra abdii silaasii seensisaa kaameeraan kee na bira hin jiru kaameeraa kee barbaadee dhabee dheengaddas carraa sii kenna tureyyuu waan ta'e mooji kaameeraan kee hin jiru. Akkasii galatoomaa ilmaan Oromoo qaqqaalee ijoolleen teena ijoolleen jimmaa adaraa isin dhaamadhaan nama tokko nama bilchiginnaa daggafee rakkoon irra gahe Oromoo jimmaa waan ta'eef hin jedhina rabbii jedhaa jiran isin waan akkanaan dalagina kuni isiniif isin ta'u namni isin jalaa dhaga'ullee hin jiru
maaliifi hin beeytan waan inni dhaameef waan inni rakkoon irra ga'eef hin beeytan paartii bilchiginnaa bakka arginetti hirmijaa irra fudhanna bakka arginetti bilchiginnaan balleessina ta biyya alaa jirtuu miti ta biyya keessa Abiyyi Ahmad jiisuuf yaalaa jirra isin kana osoo agartan akkamitti waan jimma ta'ee beektanii karaan taan irra nama qaljeessitan wanni kun ta'uu hin qabu akkasii anaa fi ilmaan Oromoo injifannoo biyya alaa keessatti injifannoo cuculuqaa galmeessaa jirtu baay'ee bareedaadha namatti tola jajjabaadha wanni marti hin arganna ni mo'anna shakkii hin qabu Abiyyiin hin kufa bar hin kufa amma maaltu isa kuffisa mootummaa Tigraay Oromoo akka isaan inni qawween amansiise jedhe wallaahi Oromoon hin amanu har'a lolli Tigraay waliyyoo Abiyyiin bane ummanni Oromoo isatti lola banuu qaba sinii galee kanaafi akkasitti alaallu daawwattoota kiyya jaalatamuu kabajamoo kanuma isiniin jedha yeroo biraa waan haarawaa qabadhee isinii deebi'a Facebook irrallee galee waan addisii ilaallee hiriira irra turree kalee dheengadda akkasii kanaafi waan tokko tokko haala mijeessee qabadhee waan gaarii isinii dhufa galatooma ulfaadhaa kanaaf akkasitti asirreeffannuu isiniin jechuu barbaadeetu ijoolleen teena ijoollee Jimmaa maaliif gizee mara maqaa keessan kaasa beeytanii isintuu yoo nam tokko waa ta'u Jimma waan ta'eef jettan kanaafi Jimma waan ta'eef wanni jedhu hin jiru Oromoo osoo inni ta'e namni isa tuqu hin jiru mee amma Abduseen Jimmaa namni waa godhe jira Abduseen ijoollee Jimmaati namni Abdusee waa godhe jira namni Abdusee waa godhe hin jiru nam tokkollee namni Abdusee waa godhe hin jiru namni Abdusee tuqe tokkos hin jiru invite geettu na bira hin jirre barabdi invite si erguu wanni tudite mee achi as ergi takka barreessi mee lakkoofsa tokko barreessi lakkoofsa tokko barreessi mee waa nama biraa dhiifama naa godha isin galchuu hin barbaanne isatu waa jama jennaan galchuu barbaade yeroo biraa carraa isinii kenna nama kaawwan sagantaa akkasiin qabu warra carraa isin irraa fuudhu dhiifama kolchaa isiniin jira kanaaf akkasii ijoolleen teena ijoolleen Jimmaa namni saba